Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota daawwattoota Ummuu Ayoo warra taatan hundi keessan ashaan harka fuula jirtu ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keessan haa qaqqabu isiniin jechaa har'a viidiyoo gabaabaa takkaan deebi'ee dhufee jira. Warroonni maatii kiyya taatan akkam nagaa jirtu? Warroonni maatii kiyya hin taanes maatii naaf ta'a isiniin jedha ilmaan Oromoo walaa jajjabeessinu sheera laayik gochuudhaan cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha. Egaa har'a piraankii takkaan dhufe mucattii hiriyaa kiyyaa takka piraankii gochuu barbaade. Piraankii na gootee hin dandeettu abadan naan jette. Abadan piraankii narra hojjechuu hin dandeettu naan jette. Saniifin anillee har'a piraankii irra hojjechuu barbaada. Yoo naaf mijaa'e yoo narra beekuu baatte piraankii godhuu barbaada. Asumaan godhuma viidiyoo kana akkana faana turtan isin affeeree jira isiniin jedha hordoftoota kiyya. Akkasuma warroonni maatii naaf hin taane yoo jiraattan maatii naaf ta'a. Subscribe naaf godha. Warroonni dura maatii kiyya taatan baay'ee nagaan na eedanii. Isiniin jedha nageenyi kiyya bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu irra deebi'ee. Egaa hanga dhuma piraankii kanaan na faana tura isiniin jedha. Yaadni piraankichas maal yoo jettani? Hojjattiin furdoodha. Furdoodha. Innaa namitti takkatu jedhaan. Kalee nama furdaa kalee nama furdaa barbaaddi. Ani furdoo miti ani qal'oo waan ta'eef asitti na caala furdata. Kalee teettu gurguradhuuti gara biyyaa galii birrii guddatti gurgurattaa kalee jedhaani. Innaa akkasii yoos immoo fachiisallee dhiifama naa godha. Waanuma isin piraankii na gootee hin dandeettu waan jette piraankii kanarratti yaade yoo naaf hin mijoofne gadi dhiisoo naaf mijaa'ee gadheesa. Inni akkasii isiniin jedha lafaana turaa hanga dhuma viidiyoo kanaa laayik godhaa sabskiraayib godhaa wala jajjabeessinu ijoollee Oromoo isiniin jedha itti bilbila lafaana tura. Aloo. Hello. Assalamu alaikum. Aye. Assalamu alaikum. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa sanyi? Jirta? Jira galata rabbi alhamdulillah rabbil alamin. Baga jiraattas hin jaa. Maama baddee namaan bilbiltu sun? Jamiyo. Jamu. Hin dhagaa bar hin dhagaa. Eda jeelani akan dengada jeelani hojii kolfaare. Amma mee waa'ee sanii dhiisitiiti isaanii booda wajjin haasofna. Waa si gaafachuu barbaade beekte? Jechuun dura hin gala naan jettee nafteesi? Ingala rigala jamii adeellahu alam kattalatu eda lubbuuti. Abboo beenuun gallaa akkii jechuun waa si argalle beekte? Maal na argite dhufe? Yoo narraa ka fudhattu taate waa si arge waanuma jabsi arge. Waan akkam dhufe? Asirraa fudhannee eenyuun qabare? Wanti siin jechuu barbaade. Obboleettii namticha kanatti beektaa dhukkubsate? Obboleettii namticha kanatti dhukkubsata beekte? Ishi. Kalee dhukkuba beektaa namittiin baay'ee furdoodha. Ishi. Kaza kalee barbaaddi beektaa? Ishi. Ani sii kenna jennaan hin beekte birrii guddaadha meeree kaleen hin beekta jechuudha. Namatti hin dubbatin garuu anaaf sirra kan tarre. Anaaf sirra kan tarre garuu. Okay. Teen Ayyee badabo. teenaan taatu Odeesse birraa. maal odeessinaan jettare oduutti na jijjiirte? Ay haasawi jechuudha.
jechuu barbaadeti kan oduu jechuu osoo hin ta'in haasa'u ofirra akka afaan harargee jechuu barbaadeti odeessisa. Odeessin jechuun dhugaa keenyatti arraba akka ta'e hin beektu ture. Haya dhiifama. Dhiifamni kun. Haadhaayyuu ni dhiifama. Eeshi amma waan sin jedhaa yeroo dhagaye. Haya. Ani kaleen ta'ee ati qal'oodha baay'ee furdoo miti kalee nama furdaa barbaadaa naan jettee siin birrii guddaan bitti itti gurgurattee galtee manaan ijaarrattuun hin bitattu mana. Garuu namatti hin himin ishee. Akka an namatti hin himu jedhika sareetiyoo kaleetiya baafadheetiniin araba keessatti gurguradheetiniin manaan ijaaradheetiniin galaan mana ta'uu taate ijaaradhee rabbi fayyaa guutuu naa kennu ammalla kan barbaadu wallaahi aafiyaatiya qofa barbaada haadhaayyuu ni maal taatan. Laa barje laa dhagaye maaniif micattis bira jirti micatti waliin dalaydaan sun akka hin dhageenye. Mariyam kootu haadhaayyuu ni dubbise. Laa akka hin dhageenye siin jedhaara maal dubbisinaan jetta si fayyaan qabdu. Dubbiin mistiraan sitti haasaa jira meen. Fayyaa hin qabdu baratiin tu walla. Yoo jechuun yoo waan gaarii isin yaadan maaliif jechuun namarraa hin fudhanne. Naafuu naa qooddaa birrii guddaadha. Finfinneetti. Kan fudhanne sila madaale eenyurraa fudhadhaa miti. Yaa rabbii kiyya odurbitti akkanaatuun argatan. Haadhaayyuun hanqalee hin kennu gattaa rabbii jedhi. Dhageetta jechuun hagayoon mana madaamii keessa dalaydayaa fi hagayoon mana madaamii keessa anama tiyyana diddee malee beektaa namitti silaatii jetti gurgurachuu barbaade tiyya garuu na diddee kan nama furdaa malee kee ta'uu naan jedhan maraan maratte. Laa si dhageettu. Bar jechuun dhagaye oo kalaas norraa cufadhu bakka waan namni siin jedhu dhageettu. Bar wanni siin jedhe antiyya namtitti itti tayuu diddee tiyya xiqqootti qal'atte tanama furdoo barbaaddii yoo ka ishi jettu taate kan nama biraa kan barbaaddanne birri mootii yoo xiqqoo naa qoodda waan dallaalaa jechuudha. Ina waan isin kaaytun qoostaa sitti. Laa dhageetta barka siin jedhu hagayoo mana madaamii keessa dalayda kalaasii wajjiin gallaa akkas godhattee manaan bitattee mana finfinneetti bitachuu barbaaddu aadde kaleen birrii guddaadha. Yaakki fayyaa qabdu baratti wallaahi laasii. Bakka dhiissi nama biraa barbaada. Nama bira. Fayyaa odoo qabaattee birrii kan hunda didda. Haga sii kennan diraamaa gasii kennitu waan maalitti beeka kaa walii galtanii yoo ishee jette dhuftee jechuudha yookaan immoo isin bira dhuftee yookaan walii bilbiltanii walii galtanii akkasitti addaan qoodanna kaa xiqqoo xiqqishuma siin haa kenni taanaamu takalee gurgurattu. Maalan jaarsa kee wayi beekayyuu. Keessatti itti. Inshallah kalas hin goona wanni isin jettan haa ta'u haadhaayyuun yoo ishee. Hin goona. Kanallee na dibdi beekanii yalla kana malee beekanii waan akkana kanallee hin beeku yalla ruu ijii bishaa isa wiiga huwa kana malee beekanii kana daddagatu hedaan. Waa'ee kalee. Rakkoon kan wanni isin jettan. Isiniin kan akkamiin abbaayifte tarra qoon. Haadhaayyuun isin jechuun kaa ittiriis kaa jabu sira fayyaa qabda maqaan si haa marga barbaadde. Wallaahi fayyaa hin qaba maal odoo fayyaa qabaatu baadhee si bilbila baraansimaa yaadee gana amata meeqaan mallee biyya rabaa keessa teettee hin dalagini kalaas takalee gurgurattu san fudhattee galtee
Haadhaayuun ani takka kalee sigeetti gurguradhu bar beenaa ishee hin galtu. kaleen Kanaaf takka mataa ishee sigeetti adaamaa keessa bashannanna. kaleen Makiinaa hin qabnu kanaa taaksii birrii kanaafu kalee kana hin gurgurannee bitattaani miimaarre makiina hin bitattaani anana diddi malee islaamakiin hin bitatte naggaraana dhukkubsitti haadhaayuun shukrii fi meeramaa gaafadhaa yoo jara wajjin gurguranna addatti la gurguradhaa gara mi tokko baafatutti kan la adduma keessima qofa jarri qaqal'oodha situ furdoodha tamitti inta nama furdaa barbaadde si jamaroodota nama furdaa barbaadu baatte anutti gurguradha tureemi Araba Allah haadhaayuun banani kiiloo ma 45 rabbiidha. kiiloon 45 kamaali yaake kiiloo 80 taata akkas jedhee itti mee suuraa keetti agarsiisee kalaastuun hin taatin aan jette beekta Haadhaayuun rabbii jedha maali dabbaa kana babal'anna malee nu daa'imallee sin osoo haadhaayuun osoo beekan abboo araba gandaa na nyaatina ani lakkaa galuu barbaada gara ilmaan kiyya kalee wayituun gurguradhu. akkanumatti galtaa birriin barbaadu jechuu An birriin barbaadu dagala gadhee nageetti alhamdulillah rabbiin barakaa keessa naa kaa haadhaayuunii xiyyaa ka fayyaa miimaa rabbi namaa kenne kana fayyaa sanatu kaa biyya kana na fidee yeroo kana na eegee na dalagachiise barkalee alhamdulillah takkaan rabbil dalaguun aalamiin hin shukrii dandayama maal taate sa makkiya akkanumatti gala. makkiyaa barkalee takkaan dalaguun hin dandayama kalee takkaan jiraachuun hin dandayama rakkoon qabu takka gurgurattetti akkasii haftii saniin hin galtu Haadhaayuunii kama namtichi ayfoona maalii bada ka zamana keessanii kana waanillee dulloome waa jechisa illee hin beeku kalee baafatee jaartii biteedha sanna godhu ednanii rabbii jedhati nan surprise jaartii ayyoon baafu kaleeti surprise goota kaa galteetini sabbiraa surprise goota mana ajaa'ibaa kana biillaa kana bittee laa haadhaayuunii natti haa hafu wallaahi billaahi kaleetii yan kennu rabbii laman ta'eetti kakadhe dee wallaahi osoo diddee xiyyaara na bira dhaabanii kana fudhumaan jedhan haadhaayuunii rabbii kiyya bicha alhamdulillah galateeffadhee bar gala malee kana biyya kiyyaa diraama biyya kanaa birrii biyyi kenna 100 wallaahi tokko bar diraama biyya kanaa diraama 100 tokko 100 Itoophiyaa birrii meeqa ta'a birrii miliyoona 2 ta'uun oolama hara miliyoona irraa miliyoona haa ta'u haadhaayuunii wallaahi rabbitti kafaruun faayidiin qabu beekani alhamdulillah rabbil aalamiin dhiisi rabbiin kaa fayyaa naa ishii kennu nama biraa nama waan furdaa adda suqi kaa ishii barbaadu nama furdaa suqi nama furdallee beekani ree saahiban qabu kaafirummaa durbitti waa isirumaa sana daayoo janaa janadhe malee taa'ibaa kadiirii kennallee furduudha ree biyya baate tajalaa caalaa ani hin barbaadu waan akkana jedhallee hin barbaadu ufillee hin barbaadu bakka dhiisi isin anatu haadhaayuunii furdinne ka qabu ani abaa fadhuure ani haa kennuufire kalas isin mee kennaa fi kaabira jettanii meree garaa isin nyaattillee miskiina waa hadiyallee isin kenniti yeroo hunda anaan kenniif naan jetta jechuun shukurii afaan dhoggita hin dhogga jette eeka xayibaa takka diirillee beekanii qitta isin ana hoo jaalattu yaa ani haadha hoo isin garas hin nyaadhumo ana akkanumaan haadhaayuunii jamilee naan jetta aara garaana nyaattana wallaahi nama jaalatasitti haadhaayuun isillee jaalata xayyib subhanallah maaliif rabbi ana isillee jara jaalata jiraaniin baasin jedhaanii siin baasi siin jedha ati kenniif manaan jette meelii adaadaati shukriyaa adaadaati amina adaadaati amma ati ka xayyibaa jaalattu ka xayyibaa jaalattu dhiisi ka xayyibaa jaalattu dhiisi amma anaan kenniif naan jette murteessiteere kalaas kenninaaf isinillee haadhaayuuni amaan daasboora dhaabbaayuuni hojii dalagataa jirtani deema abboo nafaa ittanii jiraatan hin baasin akalee teessan nagaya qaba maal jarri garaana nyaatte ati baasiif naan jette ana kenniif naan jette bar la gaabbee jira haduutu namtittiin isa qabiyya ofii keessa jirti haduutu rabbi sii haa azzeesu isiin haduutu dhiisaa jiraadhaasin inde araba gandaa baasutti siyya fixa firaankii si godhaa jira wallaalati akkanan sanatti ta hingicha maal jettan rabbii ta jedha ingicha wallahi nan gootu naan jette firaankii nan gootu abadan firaankii nan gootu naan jette garuu si argee jira wallahi ati kalee ta'e kenniif naan jette laal namtitti si argee ammaa achi sin dubbisu shi akaalo wallaahi haadhaayuuni beekatin hin jira biraan kekkana godhu hedda wallahi akkamitti beeyte jechuudha kalee ati furdoodha inde ani kiiloo 45 gaasila guddinni kun
taate ayyuuni akkam nagooti jedheetuma bareeda biraankii mazamanaa kanaa sogaadde. Ma anas cala furda taare. Haadha ayyuuni amma dhugaa rabbi biraankii nagoota ni araba alla. Wallah pranki si godhaa jira. Beeyne garuu hin sobda dhugaa rabbi. Wallaahi billahi haqiiqa rabbiin beeyna dhuguma qalbii jedha malee. Anaan akkamitti kenniif naan jetta ree xayyib. Akkamitti kenniif naan jetta ati kenniif naan jettee bara. Ikkoo maal irratti naa galte bar waa'ee ka taa'ibaa kadii kennaa ergata biran jennaan san dhiisi jettanii isin na dhoobu. Amma viidiyoon banaa jira waa'ee ergatu maarriyyoo dhiisi. Akkasi amma waan jettu qabda. Egaa prankiin kiyya kana fakkaata. Madaamitu waamee kuttee qaata eegaa akka dhiifamu gaafadhuu fi kaameraa duubatti dhiifamu gaafadhaa. Kalaa sanillee amma deemuudhaa fi gara dalagaa. Akkasumas sinin jedhaa yoo isinitti tole laayik sabskiraayib godhaa. Viidiyoon kun akkasinitti tolu abdii qaba. Nageenya hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ciao.